Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a kan nuti wajjin ilaallu Ji'oogiraafii kutaa 11ffaa Yuunit 1 irraa kaanee Formation of Continents kan jedhu irraa kaanee wajjin ilaalla jechuudha. Amma xumuraatti nu wajjin ta'an affeerraa keenyadha. Chaapterii kana egaa har'uma kan nuti wajjin jalqabnudha. Kunis chaapterii tokkoffaarra Formation of Continents kan jedhu irraa kaanee wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti kontiinentii jechuun maal jechuudha? Kontiinentii jechuun ardiilee jechuudha. Kontiinentis jechuun ardiileedha. Essii kan dabalata ta'ee jennaan ardii ta'a. Kontiinentis ta'ee jennaan immoo ardiilee ta'a jechuudha. Kanaaf akkaataa uumama ardiileeti jechuudha kan nuti har'a wajjin ilaallu. Ardiileen haala kamiin uumaman kan jedhu yuunit 1 kanarraa kaanee wajjin ilaalla jechuudha. Kan isin qabachuu qabdan jedha main contentii formation of continent and ocean akkaataatti ardiileen uumamanii fi akkaataatti galaanni uumame oceaniin akkamittiin akka uumame geological time scale 1.12 irratti 1.3 irratti immoo distribution of continent and ocean changing position of continent and ocean akkaataa boca itti kan kontiinentii yookiin ardiilee jijjiiramee fi oceanii akkamittiin akka jijjiirame wajjin ilaalla jechuudha. Akka introductionitti isinii kaa'eera. Kan ofii keessanii dubbisuu ni dandeessu. Kallattii maanii 1.1 irraa kan nuti itti dabarru irraa formation of continents kan jedhutti dabarra jechuudha. Kontiinentiin akkamittiin uumame kan jedhu wajjin ilaalla. This section present how the earth and the continents involved. Sectioniin kuni kan inni nutti himu erzii fi dacheedhaa fi ardiileen akkamittiin wal qabatu yookiin akkamittiin uumaman kan jedhu irratti xiyyeeffata jechuudha. The topic takes you to the wider specific wisdom of the origin of the earth and its continents. Akka toopikii bal'aatti mata duree guddaatti kanatti qabattu beekumsaafis jechuudha wisdamiidhaafis originii ka'umsa erzii fi akkamittiin kontiinentii isaa ardiileen isaas immoo akkamittiin uumaman kan jedhudha jechuudha toopikii bal'aatti qabattu. At the end of this section you will be able to xumura sectionii kanatti wanti beekuu qabdu examine how the earth was created. Dacheen kuni akkamittiin uumamte wanta jedhamu beekuudha qabda. Describe how the earth's continents involved. Akkasumas erziidhaa fi kontiinentiin sun immoo haala kamiin involved ta'e haala kamiin wal qabatan wanta jedhamu ni beekta jechuudha. Akkasumas keywordii jechoota isin beekuu qabdanii big bangii, kontiinentis, continental drift, mid oceanic, pangaea, Roodiniyaa warreen kana hunduma isaanii beekuu danda'uudha qabdu jechuudha. Xumura boqonnaa kanaatti yookiin xumura sekshinii kanaatti jechuudha. Brainstorming activity 1.1 kan ofii keessanii hojjedhaasini maal jedha? The earth together with other planets and their moons form the planetary system. Akkuma beekamu erziidhaa fi pilaanetonni kan biraanii akkasumas muunii yookiin ji'i akka planetary systemiiti jechuudha kan isaan jiran. Formii planetary systemii qabu jechuudha. The sun and the planet together again form solar system. Akkasuma planetary systemii qabu formii planetary systemii qabu akkasuma saniidhaa fi pilaanetonni kan biraan immoo aduutii fi pilaanetonni kan biraan immoo walii wajjinii haala maaliitiin jiraatu jechuudha. Aduudhaa fi pilaanetonni kan biraan jechuudha walitti dabalamanii bifa maaliitiin kan isaan jiraatanii bifa soolaar siistemii yookiin san siistemiiti jechuudha. Asitti kan isin qabachuu qabdanii erziidhaa fi pilaanetonni kan biraanii akkasumas muuniin pilaanetarii siistemiidhaan jiraatu. Akkasumas saniidhaa fi pilaanetonni kan biroon immoo bifa maaliitiin jiraatu soolaar siistemiidhaan jiraatu jechuudha. Kana qabachuu qabdu. The formation of the earth is thus attributed
similar to the creation of other companion planet and the interdevelopment of solar system. Akkaataan uumama yookiin dacheen kun uumamuun maalii wajjin wal fakkaata? Similar to the creation of other companion planet and the interdevelopment of solar system. Akkaataa pilaanetoonni kan biraanii ittiin uumamanii wajjin wal fakkaata, similaaridha jechuudha. Kunis immoo galtee eenyuudhaaf ta'e, interee eenyuudhaaf ta'e jechuudha, solar systemiidhaaf ta'e jechuudha. Solar systemiin akka developed ta'u taasisa jechuudha. Therefore, it is necessary to comprehend the origin of the solar system to understand the foundation of the Earth. Kanaaf egaa originii solar systemii keenya beekuun akka nuyi foundationii Earthii beeknuuf bu'uura nuu ta'a yookiin hubannoo nuu godhuma jechuudha. Understanding akka nuyi goonu nuu godha jechuudha. As can be learned from Earth science literature, there are different views and theory on the formation of the Earth. That is solar system. Maal jedha? Learned science literature jechuudha. Yaadota adda addaa qaba. Akkasumas theory adda addaa yaadota adda addaa qaba. Maal irratti? Akkaataa dacheen kun itti uumamte irratti. Akkasumas solar system irratti jechuudha. However, most of the theories depend on speculation and ambiguous assumption. Jarri kun egaa speculation jechuun kan isaan irratti hundaa'an jechuun theory isaanii kan isaan irratti hundaa'anii Earthiin haala kanaan uumamte jedhan jechuudha. Spectii wanta godhan wanta eegan irraati. Akkasumas wanta ambiguous ta'e yaadota hin beekamne irratti hundaa'aniiti jechuudha. Assumption kana irratti hundaa'aniiti. Speculation fi ambiguous assumption irratti hundaa'aniiti jechuudha kan isaanii theory kana kennan. None of them are capable of acceptable demonstrating all the ultimately feature of Earth and the solar system. Warreen kana keessaa gaa kan fudhataman hin jiran, yaadonni accept ta'an yookiin kan fudhataman hin jiran jechuudha. Akkaataa itti Earthiin uumamtee fi solar system irratti yaadoti fudhatamanii kan accept ta'anii hin jiran jechuudha. Itti fufee maal jedha? Among the various assumptions and theory proposed about the formation of universe and Earth. Isaan keessaa assumptionoonni yookiin yaadoti garaagaraa various assumptionii garaagaraa akkasumas theory garaagaraa proposed ta'aniiru. Akkaataatti universiin kun akkasumas Earthiin kun uumamtu. Isaan keessaa Big Bang isa tokko jechuudha. Big Bang theory kan jedhamu jira jechuudha. Innis maal jedha? Is most widely supported by scientists. Inni kun Big Bang theory kun jechuudha. Scientistootaan baay'ee deeggarama jechuudha. According to this theory, the universe originated sometimes 10 to 20 billion years ago by an aberrant cosmic explosion initiated by expansion of small volume of the matter at an exceedingly high density and temperature. Maal jedha akka theory kanaatti? Dacheen kun yookiin universiin kun erga uumamte waggaa biliyoona 10 hanga biliyoona 20 taati. Waggaa kana gidduu taati. Kunis maaliini? Aberrant cosmic explosion initiating dha. Maaliin jedhe? Aberrant cosmic explosion initiating dha. Kun immoo maalirraa ka'e? Small volume of matter high density guddaa yookiin guddaa qabaachuu fi temperature baay'ee ol ka'uutiin expansion yookiin dho'insa qaqqabeen jedhu jarri kun jechuudha. Jarri kun this space explosion was then followed by the formation of numerous space objects like the sun, planet. Maal jedhu explosion kun immoo dho'insi kun immoo maal hordofe? Numerous space objects uume. Numerous space objects uume. Isaanis kanneen akka aduu, plaanetii, staarsii warreen kana uume jechuudha. Warreen kana uume jedha akka yaada kanaatti.
Our Earth was then created from the mixture of gas and dust particles moving in space around the sun about 4.5 billion years ago. Maal jedha erga dho'insi kun qaqqabee objektoota kanneen akka sanii, pilaanetii, istaartii warreen kanatu uumamee jira. Warreen kun immoo walitti dabalamanii maal uuman jedha erzii uumanii dachee uuman jedha. Dachee uuman jedha akka teoorii kanaatti jechuudha. Kunis immoo gaasota akkasumas dust paartikiloota caccaboo dho'insa sana keessaa ba'an jechuudha. Isaantu walitti qabame maal uume jedhu isaanii erzii kana uume yookiin dachee kana uume jedhu jechuudha. Kunis waggaa meeqa dura jedhu 4.5 billion years ago. Waggaa miliyoona 4.5 dura jedhu. Kuni fakkii soolaar siistemiiti. Sanii fi pilaanetota kan biroo jechuudha. Kun saniidha. Warri kaan immoo warreen itti naanna'anii argaman immoo pilaanetota jechuudha. Pilaanetota kan biroodha jechuudha. Isaan immoo itti fufee maal jedhaa? Giraafii kan inni argitu yookiin fakkii kan inni argitu kuni neepotiroozoik jedhama. Fakkiidha jechuudha kana ofii keessanii ilaaluu ni dandeessu. Itti fufee maal jedhaa? During the late Cambrian period kan nuti jennu 514 MA dha jechuudha. During Cambrian period kan nuti jennu jechuudha. The Gondwana supercontinent had evolved around the South Pole. Supercontinentiin Gondwana naannoo kamiin ture? South Pole irra ture jechuudha. South Pole yookiin naannoo kibbaati jechuudha kan inni ture. Next to these four major continents Gondwana, Baltica, Siberia and Laurasia warreen kana booddee jechuudha. Kontinentoota yookiin ardiilee arfan kana warreen gurguddoo jedhaman warreen kana booddee kan dhufe maaloo jedha waggaa 458 MA booddee yookiin midi ordovician period booddee jechuudha. Warreen kana ta'anii dhufe jedha jechuudha. Cambrian period dura jechuun during Cambrian period maal ture? Supercontinentii warreen jedhaman Gondwana ture. Ergasii warreen kun arfan itti dabalaman jechuudha. Warreen kun arfanii itti dabalamanii jechuudha. Then the Laurasia continent collided with the Baltica and closed Lepidus Sea during the mid-Silurian. Maal jedha? Kana booddee Laurasia inni kunii fi jechuudha. Laurasia inni kunii fi Baltica walitti dabalaman collide wal godhan jechuudha. Kana booddee maaluman jedha? Lepidus Sea closed godhan in ukkaamsan jechuudha. Kun immoo bara kam keessa? Mid-Silurian kan jedhamu 425 MA keessa jechuudha. 425 MA keessa jechuudha. Itti fufee maal jedha? Itti fufee jechuudha. The continual collision had then produced the pre-Pangea continent during the early Devonian period. Kana booddee maaltu walitti dabalame? Continual collision itti fufee jechuudha. Gaafa walitti dabalamu maaluma pre-Pangea jechuudha. Jalqaba walitti gaafa dabalamu closed godhe amma immoo gaafa deebi'u walitti dabalamu maaluma jechuudha. Pre-Pangea continent during the early Devonian period keessa bara 390 keessa kan uume jechuudha yookiin pre-Pangea uume jechuudha. Kana booddee at about 306 MA in the late Carboniferous period bara 306 keessa Cambrian period dhuma isaati jechuudha. The North America continent started to develop from the assemblage of rock. Kana booddee North American kaaba
ardiin Ameerikaa kaabaa jechuudha developii ta'uu jalqabde jechuudha. Uumamuu jalqabde jedha. Kun immoo maal irratti assemblage of rock dhagoonni walitti assemble ta'anii yookiin walitti qabamaniiti jechuudha kan isaan kana uuman. By then the supercontinent Pangaea had come into being at the about 255 up to 210 MA. Kana booddee maaltu uumame supercontinent yookiin Pangaean uumame jechuudha. Bara meeqa keessa 255 hanga 210 MA jechuudha. From 201 up to 180 MA in the Triassic period. Asitti immoo bara 210 hanga 280 MA tti maal jennee waamna? Triassic period jennee waamna. This supercontinent started break apart. Yerootti kanatti immoo Pangaea kanatu supercontinent kan nuti jennu Pangaeadha. Pangaea kanatu caccabu jalqabe jechuudha. Break down ta'uu jalqabe. The break up had continued until the late Cretaceous. Amma kun immoo amma isaatti tufe amma bara dhuma Cretaceous jechuudha kan nuti tufe. In the meantime, North America had moved away from the African continent. Yerootti kanatti meantime jechuudha. North American movie taate eenyurraa? Afrikaarraa jechuudha. Yeroo meantime jechuudha yookiin giddu galeessa yerootti North American kaaba Afrikaarraa adda baate jechuudha. During the late Cretaceous, the break-up part of Pangaea widened and the bigger water masses or ocean were created along the continental crack. Yerootti yookiin xumura bara Cretaceous kanatti breaking apart of Pangaea or supercontinent kun maal ta'e egaa hin bal'ate wide ta'e jechuudha. And the bigger mass water mass ta'e ocean ta'e jechuudha. Yeroo caccabu kanatti gara qaama bishaan guddaatti dabalame jechuudha. Were created continental cracks. Finally, continental breakup progressively continued during the Tertiary period. Kana booddee dhumarratti jechuudha. Dhumarratti continental breakup progressively guutummaan guutuutti caccabee bade jechuudha. Kunis bara eenyu keessa? Tertiary period bara jennu keessa jechuudha. The Earth's continents have then retained their present position during quaterny. Kana booddee bara quaterny jedhamu keessa positioniin yookiin kontentiin ardiileen lafaa kuni uumaman jechuudha. Uumaman bara kam keessa? Quaterny keessa jechuudha. Kanaaf qormaatan tiraansiirraa kan hin dhufa jedhamee eegamu warreen kana jechuudha. Baroota kana bara isaan keessa caccaban yookiin bara isaan keessa break-up ta'an bara kam keessa uumaman wanta jedhamu qabattanii darbuudha qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf asii 255 hanga 210 tti maaltu ta'e jedhee isin gaafachuu danda'a. Bara sana maaltu ta'e? Supercontinent uumame jechuudha. Pangaea uumame. Bara 210 hanga 280 tti immoo Triassic period keessa supercontinent kun caccabuu jalqabe jechuudha. Kana qabachuu qabdu jechuudha. Akkasumas karaa kan biraan isin gaafachuu danda'u. Karaa kan biraan Triassic period jechuun bara kamidha? Bara kamidha? 210 hanga 280 period jechuudha. Kana beekuu qabdu jechuudha. Isin kana beekuu danda'uudha qabdu jechuudha. Kun egaa fakkii isaatii isteejii jalqabaatiin kuni isteejiin jalqabaa kana fakkaata. Isteejii lammaffaan kana fakkaata. Kuni isteejii sadaffaadha. Isteejii afuraffaadha. Kun immoo isteejii isa dhumaati jechuudha. Isa ammaati jechuudha. Persentiidha kun. Persentiidha jechuudha inni kuni. Itti fufee maal jedha? From the preceding section, it is possible to note that present-day continents were joined together
by forming Pangaea until 200 ME. Maal jedha percent day contentiin ardiileen amma argaman kuni walitti qabama eenyuutiin kan isaan dhufanii kan isaan walitti qabama isaanii kuni foormii Pangaea uume jedha. Warreen ammaa kuni ardiileen nuti amma argamaa laalle kuni walitti qabamni isaanii maal ture yookiin Pangaea ture yoomi 2000 ME keessa jechuudha. Bara 200 keessa bara 200 ME keessa maal ture Pangaea ture jechuudha. Kana booddee caccabee gara kontentiitti dabalame jechuudha. At about 160 ME Pangaea divided into two bigger landmass called Gondwana land and Laurasia. Bara 160 keessa immoo bara 160 ME keessa jechuudha. Pangaea kuni bakka gurguddoo lamatti qoodame. Landmass jechuudha. Isaanis Gondwana landii fi Laurasia kan jedhudha jechuudha. By process of continental drift. Kunis immoo maaliini? Processii continental drift jedhamu jechuudha. The landmass that developed into subcontinent India moved northward and separate from the Gondwana continent at about 140 ME. Yerootti kanatti immoo landmassiin kuni subcontinentii qabaachuu jalqabe. Subcontinentii isaa Indiyaanii gara noorziitti jechuudha kan inni muuvii godhe. Noorziwaardiitti jechuudha kan inni muuvii godhe. Kallattii kaabaatiin kan inni muuvii godhe. Kunis maalirraa adda bahe? Gondwana kontentii irraa yookiin ardiilee Gondwana irraa kan inni adda ta'e jechuudha. Kunis bara kam meeqa keessa? Bara 140 keessa jechuudha. This occasion caused the collision of the Indian subcontinent with Eurasia and initiated the formation of Himalayas ranges. Kun immoo collision kun uumamuun jechuudha yookiin immoo moved ta'uun subcontinentiin isaa jechuudha. Landmassiin isaa kuni gara noorziwaardiitti muuvii ta'uun isaa maal godhe? Indiyaan subcontinentiin Eurasia wajjin collision akkasiin uumtu godhe jechuudha. Eurasia fi subcontinent of noorziwaardiin jechuudha. Yookiin Indiyaanii subcontinentiin kun Eurasia wajjin akkasiin collision uumtu godhe. Kun immoo maal uume? Himalayas range uume jechuudha. Indiyaa subcontinentii fi Eurasia walitti dhufe maal uume? Himalayas range uume. Some 100 ME Australia has separated from Antarctica and this has pronounced the break up of the Gondwana continent. Yerootti kanatti Austraaliyaan maalirraa adda kan isheen baatedha? Antarctica irraa kan isheen adda baatedha jechuudha. Bara 100 keessa Antarctica irraa kan Austraaliyaan kan isheen adda baatedha jechuudha. This has pronounced the break up of Gondwana continent. Kun immoo maal nutti agarsiisa yookiin maalii nuuf labsa? Gondwana continentiin kun akka inni adda hiramedha jechuudha. Two giant continent Gondwana and Laurasia. Two giant continentii kan jedhamani Gondwana landii fi Laurasia dha jechuudha. Then moved apart east and west thereby resulting in the opening Atlantic Ocean. Kun immoo gara eessaatti kan isaan deemanii? Eastidhaa fi gara westiitti deeman walirraa baqatan jechuudha. Kun garri kun westii jennate iddoon kun immoo westiidha. Gidduu kanatti maaltu uumame? Atlantic Oceaniitu uumame jechuudha. Atlantic Oceaniitu haala kanaan uumame jechuudha. Nootti jedhee kitaaba keessan kan inni isinii kaa'e. Nootti godhee kan inni isinii kaa'e jechuudha. Continental drift refer to moving a part of continents initiated by seafloor spreading at mid-oceanic ridge location. Continental drift maal nutti agarsiisa? Continentiin yookiin ardiilee walirraa sissiquudha jechuudha. Kunis maaliini? Seaflooridha. Yaa'insa galaanaatiin jechuudha. Yaa'insa galaanaatiin adda adda hiramudha. Kunis bara maal keessa? Mid-oceanic ridge locationitti jechuudha. Bakka mid-oceanic ridge jedhamutti jechuudha. The event makes Pacific Ocean
narrower. Eventiin kun immoo maal uume? Pacific Ocean uume. Akkasumas Atlantic Ocean wider uume. Narrowerii jechuun qalloo jechuudha. Kan jechuun Pacific Ocean qalloodha jechuudha waan akkasiiti jechuudha. Akkasumas Atlantic Ocean immoo bal'aadha jechuudha. Wideridha jechuudha immoo Mediterranean Sea narrower. Akkasuma Mediterranean uume Himalaya Mountain high uume jechuudha. The drift makes Australia reach equator in 61 years. Kun immoo driftiin immoo Australia equatorial waggaa miliyoona 60 kan fagaattu uume jechuudha. Warreen kana qabachuu qabdu jechuudha. Akkuma gubbaatti isinii kaasnee turre keyword keessa continental driftiin jirti jechuudha. Isii kana beekuu danda'uu qabdu jechuudha. Barnooti keenyarraa kana fakkaata ture. Waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Paartii itti aanu ammoo wal agarrutti nagaan tura. Hiriyoota keessaniif immoo sheerii gochuu akka hin dagannee isiniin jedha. Thank you.